akkanumatti namni ma arrabsu jedhan asirra ani kanaan nama arsa gaafa nagayaan taa'ee ani haasa'u dhufeeti miira keessa namaan nagalcha ammasuma hojii taa'u namaa dhufee amma kana ka amantii keenya xiqqeesse keenyu xiqqeesse jedhanii na arrabsa bakka ani yeroo saniin isaas fudhadha gaanis isa qabee yeroo saniin qacam godha gaa akka qurxummii namni qurxummii bishaan keessaa yoo namni ol baaftee warra ofiif akkana itti gaafa gad deebiste hin fayyite so na arrabsaa miti arrabuma isaa saniin eenyu ta'u muusaa arrabsiin jedhe yoo nama amantii qabu taate kiristaana jechuun wangeelli siin hin jedhuuti ragaani qabda yoo nama islaamaa taate hoo hadiisa quraanaa siin jedhe yoo nama oromoo taate haadhaaf abbaa keetii aadaatee siin jedhe jeetiin gaafadha hanqa gaafadheen na deebisu anaa si arrabse yoo jedhe anis isa qabeetiin isa dhukka irraa kaasa jechuudha dhukka irraa kaasa ani namni yoo boksiin yoo nad dhufe firraa dhorka sooshaal miidiyaa namni wal moo hin jiru nama hun dandeessus immoo andi yoo namni walitti dhufte gartee dhiirtii akkasitti malee akkuma dubartii gamanaa fi gamasitti olla waliin lallabdu wayyuu sareen jedhan gisee waraabessi kutee duttii jedhani bar dhokottee waan taasii kana waan gartee girgiddatti manatti ol qabdee wow jetti gaafa waraabessi kutee gibbi dana keessa jette wow jetti laal warri sooshaal miidiyaa suuraa kee kaayyatee tuma si arrabsa abboo wallahi dhugaan siima suuruma kee kaayyatee si arrabsa baramma waa'ee amantiidha amantii arrabsu taate malee kara yesuus yaamutti hin jiran gara islaamaa yaamutti hin jiran jara namni wal barsiisaa bar ustaz irra guddeessaayyuu bari quraana hiikanii fassalaniiyyuu jechuutti jiranii mee amma waan jettuun والفلمين أكما جروتي تاء والفلمين أكما جروتي تاء وما قرآن سند جرو أني والله جيا سني والإنترميتي أبو مواز بايتي زباتر وما قرآن الرجل سنة أني نبى بيها الحمد لله أجدك جتشو هند ده أكا براد توبادو غير وما قرآن الرجل سنة قف والفلمين وابراتي جركون كابو غير وما قرآن الرجل سنة sirriitti dubbisan sirriitti hinii kanuu waa biraatti hiikani bare zim jedhaniitu gugaa kan garuu bakka tokkotti immoo quraana hin dhaggeeffannu asitti nutti banti jennaan asii wacanii akka jinnii baddaatti bowwaatti caccabduu kana asii anama yeroo diraayyaan bana yookaan quraana bada asii caccabanii kan majarri badan qofa argaa galma dheengadda king of king naan jedhaa ture والله ديغما يا ابيچو يا ماري جران ديبيني ابيچو ديكالا غوران يو فدانيس جران وان سينجرو نما تکا غرتي برومس نما غرتي اوسون قرين دكتور من فراتين قريچ نما خنو واجر بنتي اوفيس بنتي وسالا دلغو تکار گيتاني انجراتا نم دكتور يتي برين ديتا نمني غرتي وچو مادي وفتيف غرتي منا يالا خيستي غرتي انسينو نمني قرئ يونيفرسيتي راقري قباته ديغري واقباته امنتمتا نمني خيتي بينو براتيتي ورقا سيرتيفيكيت ويت لا مي والله وبالله واسنجرا هندسي تك يامي انا راقبي مدرسه كم برت كولجي كم برت ولدا كم برت ورقا باس جدني والله الرافود تكانسي يو اسرا يو مراسسي تاتي مالي دغي سامي برسيسا نوماتو برسرت مقانا دكتور جول مدوريه فيمسو دكتور جرانين بر دكتور جرانين برسيسا جرانين نما برسيسو ديسي براتوما اولاغا براتاتون غوتين براتا من برومسا ديم افته كتاب قبته من برومسا يفغلمسيم اسر برسيسا مقانا ما كان جرانا ورا سوشال ميديا كان ما غودا استاذ سينجران دفاني كانوا سيخنن برسيسا والله وانا جايب ور خوفلا ما كما أستاذ جد مثلا يهم بيكاني بري أستاذ جد جوني يو شيخ في أستاذ كذا تكذا جد اللي جولي ولينا ساتورم أستاذ جد جوني شيخ جد جون تكذا جد أستاذ جون كافان ربي فاتي برسيسا جد جونا أبو مواز بقى دبتني ما دبت تكوي سنيف تعرّا كده يصير دقيقة كان كابوفين دقيقة تربون كنا نافع جد جون يرو برا قويا جمعتي ماتي وجين كانوا ما يندبنا وبردا غويا غوتو ودبساله وانجيلين وانتي نبر ان فلا لاسين اتشغرا دبسنه دفنا مالي وان ان دبسن رتن دفون فكينيا فان وان تنجرمه قران نخ يودا نيادو نانجري قران نخ يودا نيادو جرجه نمتي يومتي قران مخير قران ودان نياتنا خجرو في دونت قبابيتا واسي سيغلامتي تكا وانجيل سارا ودان نياتنا جدا خنو جري في نفدو قبا
قرتي أما محمد دقيفة والله لازم محمد إرجما متين عن جدني أمنا نيمي قرآن نخيا محمد رسول الله جدا قرآن مخيا محمد ليس رسول الله كان جدي ونافذ الإسلام ما نادي سقا هاي ولي قال له فانا رومو that's what it is دي تكا وانجيل سار رافده محمد إرجما متي جتشو يرون أن وانجيل يون قرآن وانجيل ساني رافدو يسوع كريستوس إرجما دا كان جدي قرآن خيا في وانجيل ساني راين فدا وانجيل ساتر يسوع إرجما متي كان جدي رافدو كا أفان روموتي mala wahii baafatan jiran mala siif hin galuu jechuu siif hin galuu amanii dura kan takka dhageenya waan akkana wala Muhammad irraan dhage seexaana irraa takkaan dhageenya dubbii kana wala Yesuus irraa isin dhageenya namni namatti himee nama barsiiseeti siif hin galle irraan sii deebisin jedhama osoo sittuu nimin siif hin galu jechuu malee hin baratin jechuu bar hin baratin jechuu wali galle kanaaf yaa jarana waa dubbisaa waa baradha amantii hedduu biyya lafaarra jira amantiin tunundinuu tawaqaati yote sammuun keetu fayyaan qabdu you are something wrong with you sammuun kan kee fayyaan qabdu amma naa fi gartee ofiin bulaan ku yoo wallolle mana murtii yoo dhayne namni lachuu haqan argatu nama tokkootu haqa argata malee namni lama dhugaa dubbachuu hin ta'u haqa lama hin qabu manni murtiitis namni nama jidduutti araara waa buusus abbaan tokko yakkamaadha tokko abbaa walaba nagabe amantiin islaamaati amantii dhugaati yoo jette kiristaanis dhuga peenteen dhuga ortodoksiin dhuga waaqeffataan dhuga budaayizim dhuga hinduuzim dhuga eenyuzim kun hundi dhugoo jette atuun jirtu biyya lafaarra du'aadha waanni dilli kun hundi dhugaa ta'u takka qofaatu waaqni tokko amantiinis tan isaati amantii namni namaan kennu rabbi siif fila malee rabbuma dhiira si godhe rabbuma dubartii si godhee si fileetu amantiis isaan namaa kenna malee namni lafaa kee akka paartii badhaadhinaa wabo kaafao junta jedhee itti namaa moggaasee namni namaan kennu kana dhaabbata qaamni itti moggaafatu walii galee masjiida Abu Mu'azz jettee masjiida ofiin bulaa jettee masjiida dhaaba san jaartee itti ni moggaasta amantii ati gootee namaa kennuu hin dandeessu no walii galee waaqayyo ammaas akka jedhe ana malee waaqni biraa hin jiru jedhe osoo ana malee waaqni biraa hin jira kan jedhu taateen fudhadha ani waaqa tokko jedhe walii galee you guys back okay so ana gartee waaqa hinaafaadha ana waaqa tokko ana wajjin kittiin godhinaa jedhe so kanaaf waa dubbadha dadii koma wajjin asaa keessan garaatiin kutiin asmaasii argachuu kooti baay'een galatooma dhiifama caarraa kanatti fayyadama dhiifama caarraa kanatti fayyadama bannaati dhiifama who is that Abu Mu'azz oh dhuftee yes dubbadhu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbi alhamdulillah dhugaa rabbii waan isin ajaa'ibu waanis akkuma kana muslima keessan ture waan isin ajaa'ibu rakkadhee yeroo baay'ee kadhadheetu maniyyi gara amantii haati kan dhufee dhabeettani waan isin ajaa'ibu malee waa dubbiseeti miti waan isinii galuu qabu maatiin kiyya akka maalitti na jibbee ormi na jibbee order ajaa'ibaa na dhufe laa telefoon ajaa'ibaa bakka isinii dhufe ameen dhagaati maashaallah jettan jala kanatti ijoollee guyyaa jummataa ayyaatti islaama keessaan tureette eeyyeeni waan innaa kadhachaan ture beektan maalan kadhadhee faannoon na qabdee ji'a lama jechaadha ifee filma if galchite irra dhagaa ayyaayye itti fufi faannoo keessa ji'a laman ture ji'a lama gizeen taa'u kana har'a si jeefna bor si jeefna naan jedhaa turte faannoon kun massaara afaan kiyyarra qabdee tokko isaa turte yaa salaam kan naa wajjin ijoollee beentee kana ijoollee beentee hidhamanii jaraa wajjin gaafa hidhamnu dhugaa waaqa jiraataa hin baana gurbaa abjuun argaa jira ati dhugaa Yesuus tamantee jenna hin baana maal naan jedhina gorsaa turan gaafa kan akkuma jarri jedhan guyyaa jarri jedhanitti kadhannee baane eessa deemaa turre gaafa sana Liibiyaa deemaa turre gaafa Liibiyaa deemaa jiru sanatti karaatti qabamne Liibiyaallee gallee birrii 800 nu gaafatani 800 nu gaafatanii gaafa sana akkasitti jinqii nu yaatee obboleessii kiyya bulookii na godhee maatiin riyyaan kiyya jechaadha silkii kiyya na jala kaasuu didanii achi keessatti ji'a jaha jechaadha kan jimsiin kee gulukoosii natti kaa'ame gulukoosiin jechaadha gulukoosii 3 dhiiga leetira 3 naa kenname du'a deemaa ture gizee sana jechaadha sanallee jechaadha isa kadhachuudhaan achi keessaa bahee isitti namana yaa waaqayyo Yesuus jedhe yulluma kanaa wajjin jechaadha yoo lubbuu kiyya keessaa na baaste asitti namana jedhetan of intini jedhe waadaa gale akkuma sana hin turre achi keessaa kan lubbuun kiyya hin duutina of jedhee ofitti amane takka utuu hin dubbisin kadhannaadhuma qofaan
motora ilaallee maquma isaa yaamatan kana dheetumaan achi keessa waaqayyo na baase. Innaa asumaani wanta takka dhattee na argatu tokko maal ta'urraan iyyee akkasitti na Okay, amma fakkeenyaaf anaa kana yoo kadhatte Abu Mu'aaz humata akkanaa ergeette Abu Mu'aaz anaa yoo kadhatte narraa isin harkatta. Okay, Hindiin horii gabbarti, horii san kadhatte, horii kadhatti bara Yesuus hin kadhattu, Allah hin kadhattu. Rabbiin ati waan fadhate kadhatteef waa si dhoowwu miti. Inni amantii hin qabnes akkuma kiyyaa fi keetii jiraachuu jira. Kadhatee hin jiraatu. Hindiin beeke, Hindiin hayyee Hindiin arra sa'a kadhatti. Okay, sa'aan san kanneef sa'aan san waaqa sa'aan san fakkeenya guyyuma tokko sangaan san as bee ani waaqee sana jedhee dubbatee beekattee ni amantaa. Maal keessanii? Sa'aan beektaa sa'aa jedhanii sangaa dibichi guyyuma tokko Hindiin bar population addunyaa kanarraa uummata baay'ee bar Chaayinaatti aantee. Oromoo, Islaamaa fi Kiristaanaa fi Araba hunda walitti dabaltee Islaama kana miliyoona meeqa walitti dabaltee Hindii sa'a gabbartuu waaqessituutu turre hedduu. Jarri kun hundi argata waan kana taasisan. Macaafa guutuu macaafa qulqulluu kan jedhamu. Waa'ee macaafaa hin dubbadde hin qabu Hindiitu Qur'aanaa fi maal dura jettan hunda tokkoffaadha kitaaba isaaniiti ayyee wangeela kee dura. Yesuus hin dura. Sira dise mee kada sira dise womo logic ta kado adubbannu wangeela sittin dubbadu qur'aana sittin dubbadu waasi gaafadha namni tokko amma gartee akkana sin jedha dhufee ofiin bulaan tokko waaqayyo tokkoon as gadi ajjeesee dhufee sin jedhe ni amantamuun amantu idamanu sun dura idamanu malee waaqayyo ajjeeseen dhufee sin jedha ajjeeseen fannisee dhufee sin jedha ni fudhataman fudhatu akkamitti fudhata ragaa qabaatu malee ragaa qabu malee akkamitti fudhata sit dhufe ka isaa sit dhufe waaqayyoon na dhufee moo ofiin bulaa sit dhufe waaqayyoon kaleessa ajjeesee dhufee sin jedha fannisee lakkisaa kanan fudhadhu waan maaliif hin fudhanne akkam namni waaqayyoon uume takka akkam waaqayyo ajjeese goobas Yesuus Kiristoos ajjeese moo ajjeefne in fakkeessa malee najjeem inni hindu okay kristaana miti ati pente kristaana miti penten kristaana mi penten duka buuto Yesuus Kiristoos kristaana jedham okay penten Yesuus du'e ettena manto Yesuus du'e jenna malee Yesuus garuu hinduusi du'e jenna malee hinduune maal jechuun min maalatu no ofiin bulaan kun kalee boqotee ammoo hinduune ni jira jechuun maal jechuun Sitti me bar anam malee amma kuma intinaan jedhu kana yeroo dhiyootti kan wabii wallahi wabii ana mantik waan feetes waan sare yoo kadhatte waaqayyoon qarmaa tokko suma oolcha adurree kan yoo kadhatte amma namni xireeffatee akka qushaashaatti nagatee men qushaashaatti jedhu nagatee kan nama na godhe isa maqaasaa yaamuun na godhe si godhe akkamis si godhe maal godhe si godhe me nama na godhachi keessa gannabaasii rakkina lubbuun kiyya maatiin kiyya akkamis si godha namni ofii isaatiif homaa gochuu hin dandeenye akkamis si godha waan qabu waan dina qabu maatii dhiiga kan kooti bar dhiigan kooti dura amma fakkeenyaaf ani miskiina manan qabu akkamitti mana si ijaara ofiifuu ani manan qabu yata karaarraan gala mana akkamitti si ijaara maal jechuudha Miskiina fakkeenyaaf abbaa qabeenyaati biti miskiina ofiifuu barandaan gara mana gamoo si ijaaruu naan danda'a. Ati hin dandeessu garuu Yesuus garattee naasii danda'a. Goobas na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos du'arraa of baraaree. Inni akka namaa gaafata of hin baraarre garuu akka waaqaatti of baraaree. Akka waaqa ani maal afaan Oromoo kun sumaan galu ijoollee baaleetii mi? Me yeroo takka Ustaaz Abu Mu'aaz. Jimma. Godinaa walee musammaan na fudhachiise gooftaa walee musammaan na fudhachiise. Okay itti fuftani yoo yeroo qabaattan itti fuftani. Akkasi yeroo hin qabne akkanumatti suma jala waan ni jedhe malee jummaadha dhiqadhe. Abu Mu'aaz mee yeroo takka abbaa faana kiyyaallee natti mufatanii turanii girrii darbe kanallee ni beektanii jaraafillee du'aayii naa godhaa fi anaafillee du'aayii naa godhaati. Gaafii dhumaa kan isin gaafadhu isin yoomuma wangeelaa fi kitaaba ka kiristaanaallee ka wangeelaallee ka biraallee akkamitti yoomuma akkanatti sammuudhuma akkamitti akkana dubbiftaniituma dandeessan
Afaan Oromootiin afaan Oromoo akkamiin adiba afaan Oromootiin dubbisa wayii afaan Ingiliffaati Bara isin bari ka Ingiliffaa kanallee ni dubbiftanii bari. hin dubbisama. An waan na dhibu jedhana namni ofii sa'aa fixu namni guyyumatti daqiiqaa 3-4 kanneef waan dubbisne dhuftan boqonnaa takka qabattanii hin dhufina mana keenyaas aaya tokko qabattanii gadda sanis hin dhaqina waa dubbisa baatii 5-4 mee dubbisaa gattaa gartee dubbiin akka namarraa copy and paste godhanii miti gaafa qabdeeti fidde ragaa biraa si fidan waan sana eessaa fiddee si gaafatan dubbisi baradhu barsiisaa irraa baratan malee namni ofirraa baratu hin jiru boo mee namni ofirraa baratu Abbummaa nama fakkeenyaaf hojiidhuma hojjetaa si galee waggaa lama kenneefi wangeela lallabuudha. Nam takka harruma baheetuma dhaqee duuriyyummaadha achi dhaqee kama wangeela lallabu argita ka rabbi arrabsu rasuula arrabsu argita beektan sim jedhee ani wallahi irraallee quraana irraallee hin beeku. an waan amanu waaqayyoon adurree tana uumes kasiis uumes ana uumes kiristaana uumes islaam uumes tokko jedhee namana jedhan hin jiru namni aqlii qabu abbaan keenya Addam haati teenya waan Haawaa yookaan Heewaan achirraayi uumamni kun hundi achirraa dhufe akkaataa namni itti gartee waaqessu amma fakkeenyaaf waanni kun adiidha telefoonaas keessa jiraa jedheeti namala tokko gurraacha telefoonaas keessa jiraa gurraacha jedha waan namni irra jee wal dhabe malee waaqni ni jiraa ni amanna waaqni kamii waliigallee Yesuus irratti wal dhabu jirra nuti Yesuus itti amanna isinis itti amantan akka isin waaqa jettan nuti ergama jennaan ragumoliif innee wal fudhachiisu malee warri Yesuusuttun amanne ilaarra numa jiraa bar amma biyya Yahudoota jedhete 99.9% laman geessu kiristaanii biyya Israa'el keessatti kiristaanonni Yesuus diqaalaa jedhee amanaa bar itti amanu wallahi gartee gaafa isiin ilma abbaa malee fidde jedhanii gartee gandarraa yeroo akka quraanaatti baqatte maatii isiirraa illee akka wangeelaa baqattee mooraa iddoo horii gartee achitti ilmoo deettee achi dhiiste maatiirraa baqatte because amma obboleettummaan tantee takka irra dhufte ani hin ejjine hin heerumneesi ulfaan qaboo isin jette hin fudhattu Maryam gartee haadha Yesuus tanaa isii mudate quraana keessatti rabbiin fala kaa'eef wangeela keessa falan jirru quraana keessatti ilmuma isiin dhalte santu dubbate hin beektaa miti ilmuma isiin dhalte sanuti rabbi subhaanahu wa ta'ala waja'alanii nabiyyan gartee aynama gartee bakkumaan jirutti bakkuma hundatti rabbiin wa'ataani alkitaaba waja'alanii nabiyya jedheeti ilmi si dubbate rabbiin quraana keessatti ilma kana gaafa argatte hin dubbatin ati jedheen biyyi lafaa sooshaal miidiyaan dhugoomsuu hin dandeenye qeyroo fi qarreen yeroo san jirtu dhugoomsitu hin fudhattu maatiin isaan fudhanne maatiin isiidhaan fudhanne waliigallee ilma kan kee fa'ashaarat ilayhi itti akeekte kanatti ilma ukootti baadhattee deemtuun gartee yaa Maryam daa'ima hin dubbattu fi rabbiin illaa ramza hin dubbatin jedheen salaatata ayyam guyyaa sadiif hin dubbatin jedheen ilmi kan kee asirraa dubbatu Yesuus tokko wangeelaatitti irraa dubbatee ani garbicha rabbiiti kitaabaas naa kenne haadhaaf abbaa kiyyaa tola akkaan oolu akkaan sagadu gartee kana hunda jedhee irraa dubbatee waaw dinqi jedhanii achitti isii dhiisan malee ila arra akka wangeelaatitti gartee qaamni isii qulqulleesse takka hin jiru ilmi abbaa malee dhalachuun uumamaan takkaan dhagaamne nilleen dhagaamne Yesuus malee abbaa malee kan dhalate miti kanaaf suuta dhufnee walitti lallabnaa guyyaa jummaati anis isin biraa bee inshallah bakka sanarraa naafuyyuu baay'ee gaafii ta'a isa dhugaa dubbachuudhaa fi waan isin beektan ni beeka jechuu hin danda'u haga takkaallee yoo dubbisee beeku bakka sanarraatu guyyaa takka waliin haasofne abumuwaas baay'ee yookaan mana keessan ni dhufaa boodaa'uun hin dhufaan wayyaa yaa galatooma ulfaata guyyaa walakkaadha na biraa'e naam akkam nagaadha nageenya waaqayyo siif haa ta'u aamin isiniifillee yaa afaan arabaatirra afaan oromoo wayyaa ni badde addaan banne wallahi numa jira guyyuma jimmataa kanaan boqonnaa wanni jira malee rabbuma biizii na godhe daa'ima guddifannaa ilmaan 6-7 qabna isin singiliidha bar isin yaa haalaan bareedaadha waruu miseejii keessaan si ergaa jira walitti deebinaaf jira okay tole ayyee miseejii keessa illee hin raaffatanii poointi isaan qabadhee jira wantoota si erga hundayyuu irratti fuulleffadhee jira yoo biraa bal'inaan gara biraatti haasofnu ayyee tole tika rabbi keessa jiraadha hundi keessanuu kanuu jaalattanis kanuu jibbitan isin jaalanna Amen abuwazi illee keessaan dubbisa daraa ayyee maal keessaan wal dubbisna boo waan biraa asumatti haasofna maal asumarratti dubbanna asumarratti jaartuma teenya qofa keessaan dubbisna malee hawaasa keenya asumarratti haasofna
dandeenyu. Abbummaas nu fide walaa. Amantiin keessaan wal dubbisan yeellam yoo parsanaalii citii kee taate keessaan haasoin waan amantiidha kallattiidha paablikii haasoin. Iccitii kiyya ishee ta'uu iccitii kiyya keessaa dubbisa. Okay tolayye. Tolosii deebisaa qoon. Bara kana maal iseet keessaan si dubbiseeti kunoo akkana naan jedhe keessaan nan lallabee koottu amanii naan jedhe gariin akkas gayyaati. Ani takka nama takka isaan hin dubbisu asin malee takkaatu hin dubbisu nama jechuun waan parsanaalii naaf inni waan jechuun tanuma isaa irratti wayirra waliin haasoo inni malee koottu amani maal ta'e wangeela itti quraana isin itti lallabii no never asumatti sitti madhee deema asin fudhatte diddu Walaa ijoollee jaallattanii jibbitanii barsiisaa barachuu rakkoon qabu kan jirtu keessumaa waliin haasoo naasif keessaan wal gaafanii wal amansiif na dhugaa. Ayya gaafi tokkorra sirraa xumuru. Waasi waaqayyoon meeqa dhaggeeffadha jiran waaqayyoon meeqa. Waaqayyo tokko. Tokkichuma sanii fannoo irra sii du'e. Tokkichuma sanatti bakka waaqayyo abbaa waaqayyo hafuuraaf. Akkas hin jenne baraan. Bakka takkatti yaamama. Dhaggeeffadhu akkaan afaan Oromoo namaa gala qulqulluudha. Namaa gala akkuma isin amma harki kun harka meeqa harki kun harka shaniimi. Qalamni kun tokko lama. Dhiis waa biyyatiin hubanne dhiisan Laala waa waaqummaa nama deemu. Waa maan jechuun ni deema jechuun meeqa nummaan reflektii agoo. Silumayyuu inni beente kiristaanii jechaa ture. Akkas jedhee. Kiristaana kan beeku ortodoksii tan beekan beente jechuun beente rumaa duka buutu. Wallahi rakkan. Aman rakkan. Abu Muaz. Ewa. Ati fi sagaleen kee garagara moo tokko. Anaa fi sagaleen kan koo. Ani sagaleen kiyya sagalee kiyya malee sagaleen tiyya anaa miti. Sagalee kiyya amma voisin si bira jirtan. Atiif sagaleen kee tokko miti jechuudha. Tokko miti yaa. Okay, wanti si keessa ba'aa jiru kun maal keetii miti? Dubbiin waan jecha sagaleen akka amma sagaleen si keessa bahaa jiru kun keeti sagaleen si keessa bahaa jiru kun sagaleen si keessa bahaa jiru kun keeti moo amma fakkeenya telefoonni kun kiyya anaa miti telefoonni kun. No. Sagaleen si keessa bahaa jiru kun keeti. Siin jedhee bara afaan Oromoo siin jedhee bara justice sagalee kan kooti malee anaa miti san. Siif sagaleen kee garagaraa jechuudha. Garagala absolutely. Takka yoo ragaa fidi. Fakkeenya sagalee kiyya si ergee si bira jirti sagaleen tiyya tanii WhatsApp si ergee si bira jirti. Anaa si bira jira moo sagalee tiyya? Sagalee keetu na bira jira. Kanaafuu anaa miti ka. Abumaa sagalee tiyya. Ati fakkeenyaaf ana sirra taa'isitti haasaa jira. Ansi bira jira. Maal na bira hin jiru sagalee kan ati sagalee waan social media. Maaltu si bira jira. Sagalee keeti malee ati miti kana bira jiru. Okay, ati jechuun physically waan feelingi waan qaama qabu waa hunda qabu yoo na bira jiraatte amma durre tana na bira jira malee ati na bira hin jirtu. Ani maamni haadhatiyya gundi bisu telefoona keessaan haadhatiyya hin jirtu telefoonaatu sagaleessi telefoona keessa jira malee ati tiyya. Kun loojikii nama galuu qaba jirana. No. Okay, amma ati na bira jirta ati na bira jira moo sagalee ta'e na bira jira? Anaaf sagaleen ko tokko. Tokko miti. Tokko miti. Sagaleen hold on. Sagaleen ati na biratti ergite san yeroo ati asirra hin jirres siin na bira jira moo sagalee teeti? Sagalee kooti. Sagalee ko sana achirraa kaafte. Sagalee ko sana achirraa kaafte. Sagalee ko sana osoo achirraa kaafte. Sagalee ko no. Sagalee tee dilliit dhabamsiisuu hin danda'u. Ati dhabamsiisuu hin danda'u. Ati waan gartee qaama qabu, waan fiizikaalii qabu, waan dubbatu. Ati sagaleen hin dubbattu. Siitu dubbata malee. Yoo fiizikaaliin hin jiraatin sagaleen fiizikaalii keessa baay'ee obboleessi. Absolutely. Ustaaz jirtu garuu. Ustaaz. Yeah. Okay, hold on, one fida, wait there man. Dabba dogabu yodo wan dubbi fide. Masjid na bira jira Milano chicha. Wan jede Yesus Kristos dhaggeeffadha. Yesus Kristos sagalee waaqayyooti sagalee santu namate jedhani waaqayyo dubbi waaqayyooti mi? Jedha. Ayye. Yes jedhe ka sagalee waaqayyooti mi Yesus? Jedha ta'u inni dhaggeeffanna. Ma jedha jechuun kiresa ma jedha jedha walii galla dura achi booda ammoo waasin gaafadha. Rakkoon qabu nurratti walii galuu hin dandeenye waa'ee Yesus irratti. Ofiin fula naan jedhe jechuun akkas amanan jechuun akkas jennee Yesus Kristos ofiin fula bishaan mataa keessatti isaasin. Waa isin gaafachuu wayiitiin jedhe dubbii wayiitu walii buudee ma bara walii buudee. Yeroo warra ani ustaaz kabajuutti jira malee akkasin haasoftan kana malee Yesus dubbii afaan Yesus dubbii afaan waaqayyoo baate santu Yesus sagalee jedhamaa jedhan. Miti?
akkas barsiiftan akkas amantan hayyee Yesuus Kiristoos dubbiin inni dubbatuus sagaleen isaa ta'u waaqa hin dubbata biyya lafaa dubbachuu ture afaan Yesuus keessaa dubbiin baati man baatu Hafuura qulqulluudha. Ustaaz. isinii galaa jira dura osoo ustaaz hin jenne dura isinii galee waan isinii jedhe kun Ni nu galeera. Ani kanan jedhe waa gaafii tokko qaba. waaqayyo abbaan ni dubbata moo hin dubbatu Abbaan jedhimi isaa dubbatanii rakkoo qabu. Kitaabni afaan kan rabbiin biraa bu'ee sun eessa? Kitaaba afaan yoo fidanii quraana siin jedhe dura osoo ani kanumaan jibba wallahi lasim nama osoo dubbii afaan dubbii wayirratti waliin galin diimtuu fi gurraatti waliin galin dubbii biraa gaafii gubbaan fidu kuni waan wal godhu waan siin jedhu roobsaan waaqayyo abbaan ni dubbata moo hin dubbatu Ani waa'ee waaqayyo akkuma isin jettan ani barumsa hin qabu ani maaliif dandeettii kee akkasuma waliin madaallee waan hin dubbatu justice waaqayyo abbaan ni dubbata moo hin dubbatu Ni dubbata. Gobas dubbiin inni dubbatu hundi waaqa waan isaan afaa bee hundi waaqayyo waan lubbuu qabu Rabbii waan tokko akkamitti dalagaa bufaat? akkami gaafii na deebista yeroo gaafii si gaafadhan yeroo gaafii na deebista Fakkeenyaaf gaafii إذا أراد الله شيئا يورا وتشوف كن فيكون تيجريت وانا سنتات القرآن كأنه خيستي كون بعدين كن فيكون بين إنه أوكي وان سنجري واقع يوني دبته من دبته ندبته يسوع كريستوس سجله دبي واقع يوسانيمي سجله إسات يسوع كريستوس أوني دبته من دبته سجله كاب من كاب نيكاب سجله نساسا واقع مو واقع متي Hafuura qulqulluudha. Eenyu akkasiin jedhe? Macaafa. Eessatti? Yeroon gaafa fageenyaan baradhisa wajjin dubbadha. Ayya inshallah. Akkasi jedhan yoo dubbummaan Yesuus abbaan dubbatu sagaleen dubbiin san waaqa taate Yesuus sagalee waaqayyooti jedhan sagaleen Yesuusoo maal taati? Hedduu dubbate Yesuus inni dubbata. Dubbii afaan isaa baatu ni jirti. Okay waan biraatiin gaafadhe man roobsan himoonyuun gaafadhe eenyu? Wabi waaqni tokko jettee amantaa ortodoksii keessatti miti. Waaquma tokkicha sanii fannoorra sii du'e. Lakki waaqni hin duune. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqaa miti jechuun absolutely automatically. Kan du'a kun hin fakkaatu ajjeesan malee jechaadha. Yesuus hin duusi. Yesuus Abumaazo. Labbeek. Gaafii tokko si gaafadha kaalaas amma hangammaatti poointii macaafa irraa dubbannee jirra. Waan inni bukeessaa na dubbisanii jecha warri gara shaadaa kun sagalee isaa ofiin bulaan kutee gadhiisee jira. Sagalee ofiin qabu dhiisee jechaan yoo riifeete yoo rakkatte ati musliima keessa turte naan jedhanii jechaan keessaa naa bilbilanii turan. Waa'ee namni sun taasisa. Namni iccitii taasisee keessaa isin dubbisee ture beektanii amma iccitii biraatii iyyuu miti jechaadha. Namicha sanas isiniifan fidaa Laalee wabii ati waan keessoodhaan haasoytu waan keessoodhaan nama wajjin haasoytu public irratti hin baasin. Waan public irratti Roobsa dubbadhu. Maal jechuu barbaadessitanii waa'ee Yesuus rakkoo qabu inuma lallabdan yeroo hundumaa inni itti fufaa isin akka isin xamantaniif nu gargaara isa dhiisaati. Garuu jechuudha kitaabni afur jedhamiti amantii keessan irratti kitaaba afurtu jira kan rabbiin biraa bu'ee jedha. Kitaabni rabbii biraa dhufe tokko. Okay. Wanti rabbi biraa dhufe kun baduu fi jechi rabbii tokko kan gochi rabbii tokko akkamitti baduu kan harka namaatti fuudhamee dhokfamuu hin danda'a. Macaafni kun silaa sirrii miti jettu inni sirriin sun eessa jira isa yoo naaf fiddan isatti amana jedheen barbaade kitaaba arfassan jechuudha. Eessa dhaqee? Kitaabni lafarraa bade haa baxabaxanii harka namaatiin barreessanii. Wanti rabbi godhe tokko kuna quraanni hin jira kitaabni kun akkamitti baduu danda'a? Jechi rabbi ni badaamu maazo. Quraana qofa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaggeeffadhu quraana innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuuna jedhe. Amma isintu gartee kitaabni kun isintu kitaabni kun injiili jedha. Akkamitti injiili jedha? Injiil quraana akka jedhu ni wa anzalnaa ni buufne jedha. Tawraata ni kannineef jedha. Isinin amantan akkas hin kannineef. Sagaleen rabbii ni bada jettee amantaa uumaas. Sagaleen rabbiiti hin badu kuni bade ka kuni jecha rabbiiti. Gaafii kun jecha rabbii badee siin jedhee. Nama lamaan akka haasa'u jira nama lamaan akka haasa'u eenyu hojjaa. Yobsan callis okee. Dhiiseeraan itti fufu. Erga jechi rabbii waan badu taate. Yoo waan nuti sitti buufnerraa shakkii qabaatte warroota si duraa fas'al alladhiina yaqra'uuna alkitaaba jedha warra kanaa miti kitaaba kanaa miti warra tawraatiif injiil qare kanaa miti kuni macaafa
التوراة بيتشا كوني ختامني دراتو خموسة تشاني جد No. موسين كتاب التوراة سيرا وما ليوتا كيسا ديبين كان نمنف كتاب Okay, توقف ربين okay. كان نف جد Eessa jira reeduu basuroonni sun mee? انجرو Fakkeenyaaf ati eessa جا أديمسا جارا كيسا وقامي كابوتا كوتي ديسان la eessa jira كم ree نجا fakkeenyaaf amma laallee. ما نجا فترة Na- نساين سيفي ده انجرو Ma fakkeenyaaf yoo waan san argee ilaalchi kun jijjiirame jechuu danda'a. gaafa Ilaalchi kun jallate jechuu danda'a. tawraat dhaggeeffadhu qixaam waan ni galchi Khaalid galchi waan si jedhe kitaabni Ustaadhaan rabbiin isin isaa wajjin haasa'uu barbaade anis ni hin beeka kanaaf ani dhiifama. Qoy Bina rakkoo cinaa qabu soota. mee ustaaz waan si jedhe kitaabni rabbiin gartee Ustaaz Abu Muaz. Yesuusiif kanneet Abu haala Muaz. dubbii rabbiitti hin jijjiiramu naam Abumas galatoo Yes. isin wangeela irraa ni dubbiftanii beeytanii namni akkanatti gaafii isin gaafatu kana quraan irraa fuula takka yookaan fuula lama bakki kun aayanni kun eessatti argama yookaan hadiisa 40 irraa ta'u usuula Khaalid, salaamu alaikum. ni beeka garuu isin jenneen akkanatti mormii qofatu baga dhufte boo jummaa saa walakkaadha daqiiqaa Yaa beetaa ofiin bulaa jireenya kana Keessumaan ta'anii dhufa. keessatti jireenya kana keessatti Abumas ko dhageeffadhu ofiin bulaa. Khaalid guddisi akkasuu Abumaas oolmaa gaarii Ora siifatu. fayyada. Ulfaadhu galatoomii. hin deemu ni dhufa inta asuma ta'a hanqa isin asuma ta'a Masgida hin deemtu? Khaalidii jira masdiinis na bira jira baran asumatti salaata gadi ba Khaalid amma waan isin deebis kitaabni sana isa jira khayyirte sana inshallah Khaalid wajjin qasuu daqiiqaa muraasatti fufa okay Khalid dubbat Ofiin bulaa wanni ati dubbataa jirtu warroonni si gaafatan warroonni tawraat irraa warroonni gaafii si gaafatan kun hangam takka waa'ee amantaa hordofanii yookiin keessa jiranii beekanii jedhaa jirta. yaa Mee waa isaa gaafadhu muslimni tokko yeroo muslima ta'uudhaaf akkamitti muslima ta'a? waan amma dubbatan irratti xiqqoo si Khaalid? Okay. Mee fakki Khaalid waan kitaabaatii wal qabatee jira. akkamitti muslima ta'a mee ofiin bulaa? Waan amma kaas ta'e irratti ibsa kennee dandabarfadha. Khalid waliin haasa'e Abumaastuu bakka buufatee deemee nama dandeettii qabu waan ta'eef malee Abumaazim jedhanii hin deemanu nama bakka buufatanii kanaaf isa waliin haasa'e yoo sigalee atillee yoo haasoftu sigalee yoo inni ragaa fidi jedhe fiduu fi danda'a hadiisa irraallee haa ta'u wangeela irraallee haa ta'u kitaabuma saayinsii irraallee haa ta'u fiduu danda'a fi akkasitti waliin haasa'uu dandeessa jasti. Yalla dubbadhu itti fufi. Khalid itti fufisa waliin. Hayyee okkee rakkoon qabu nan danda'a jedhee jira hayyee tokkoffaa irratti waan kitaabaa irratti Annin danda'a sin hin jenne maali beektaa? Ani macaafa irraa waan beekuun qabu loojikii sitti haasaa jira. Inni biraa wanni si gaafachuu barbaadu waan amantaa qabdaa mee namni amantaa qabu bara kitaabaan haasaa malee loojikiidhaan hin haasa'u namni amantaa qabu kitaabatti amanuu qabu kitaaba isaatiin Jasti haasaa dhiisee malee hoggaa ustaaz Abdumaas deebiin isaa wajjin hin haasa'e isaan yaada Okay, bareedaadha. Maali beektaa waan hin beekne keessa galee hordoftoota yookiin dhaggeeffattoota jeequun barbaadu. Kanaafin dursa bu'eessa. Wanni si gaafachuu barbaadu jira. kee Fakkeenyaaf baratteettaa jalqaba ati hin kee baratteettaa kan koo gaafachuudhaaf dura kan eenyu dursa kan ofii dursaa bara kee baratteettaa ani fakkeenyaa fi amantaa kan koo ani musliman ture. Ani musliman ture. Ani barsiisa amantaati miti hordofa amantaati malee. Bannee duunee jirra bari. Ani immoo fakkeenyaa fi yeroo duraa sana bari. Waa'ee muslimummaa irratti waa'ee quraana irratti xiqqoo ni beeka bari. Numa beeka. muslima turte justice Dhaggeeffadhu jastii koo. Jastii waa takka gorsa Khalid okodhaa obsimee yeroo takka maaliif akka inni hin dogoggorre akka sa'aatii illee wal jalaa hin finneef. Isinii galee. Ani amma gaafii akkanaa kun gaafii barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf waa takkatti amanuudhaa fi waa takka dhayitee hojjechuudhaaf dirqama waan sana baruu qabdu. Dirqama waan sana baruu qabdu hojjechuu fa'alam qawli wal amar. Wallahi waan sana baruu qabdu. Ani gaafii kana gaafii ajaa'iba na gaafatanii gaafii natti taate. فاعلم القول والعمل اصول الثلاثه كيس جرا يجو فول لما فسد فاتي امبيكو دوغا دبچو رافي كونو اجرا دي نمي غرغدان
wallahi dubbiin sun dubbii dhugaa saayinsii irratti illee amma biyya kana keessatti biyya an jiru kana keessatti biyya Jarman keessatti si gadee namni akkasiin jim jedheetuma duudaa kana hojjetuu fi namni aus bildungii yoo kaammoo baratee ka'e hojjetu takkaa miti. Kana baay'ee ajaa'iba. Gaafii kana amma wangeela la ijoollee nagabi waa'ee wangeela uummata akkamitti beektaa? Ganaa deebi'ee of ilaale jechuudha. Justi adillee akkuma sana of ilaalee amma baay'ee of ati awwala osoo hin dubbisin dhayxee fudhattee dubbistee deebitee. Ayyee ofiin fula erga musliiman ture No, dhayxee afatti osoo hin dubbisin dhayxee fudhattee erga dubbistee dhayxee deebitee jechuudha. Isa waliin dubbatu waayee waayee. Ana wajjin haasa'e. No, fakkeenyaaf waan dubbattee kaate xumuri kaa. Musliiman ture erga jettee. Booda waliin haasofna anifati booda waliin haasofna bro. Anifati yeroo qabna. Jira waliin dubbatu. Akkas. Because namoota baay'ee ilaalaa jira waan kana osoo namoota baay'ee kanarra dubbattee bareedaadha. Muslima turte ati jeste. Muslima ture yaa. Okay, muslima turte. Yeroo muslima turtetti amantaa kan kee beektaa? Islaamummaa jecha. Maaliif hin beekne? Okay, ni beekta erga tahee mee ayata quraanaa kan xumura bu'ee nutti himi. Ayata quraanaa kan xumura bu'ee mee nutti himi. Ayata quraanaa kan Nabi Muhammad irratti yeroo xumuraatiif buufame nutti himi. Ayata maal jettuudha? Izaajaadha. Waa'ee si gaafadha yaa waa'ee si gaafadha Khalid. Qoy. Waa'ee gaafadha. Ati barsiisaa amantaati. Ati barsiisaa amantaati waan taateef ati barsiisaa amantaati. Ani barataadha jechuun ani gaafataadha. Na gaafachuu caalaa gaafii asi gaafadhu naaf deebistee anallee amansiisaa hordoftoota illee amansiisaa deemu. Muslima ta'uu kan kee mirkaneeffannee islaamummaa keessa jiraachuu kan kee duraan. Islaamummaa beekuu kan kee namni ergeette. Waa'een sitti hima yaa obboleessoo. Waa'een sitti hima. Maa baqattaati gaafii obboleessoo musliiman ture naan jettee namni tokko muslima ta'uudhaaf maa jarjara amantaa hunda baratee tafsiirota waan hunda baratee musliman ta'u dhageeffadhu beekatteen barre islaamummaa beekatteen dhageeffadhu namni tokko islaama ta'uudhaaf yeroo shahaadaa qabsiiftan yeroo shahaadaa qabbadhu jechuun tafsiira waan hunda baratee islaaman ta'u ammoo islaamummaa keessatti Islaama ta'uudhaaf akkasuma waan kan hunda beekuun dirqamaa miti. Nuti ilmoo namaati poointii namaaf barbaachisu keessatti hubannee keessaa. Ana miti bara kan beeka jedhee siibsii bara. Situ an beeka jedhe islaamummaadhaan an beeka erga jette ayata xumura buufamtee meera gaa wajjin nu kenne. Asitti mee jira yaa obboleessi. Gaafa nuti deebisnu. Lakke quraanuma keessaa nutti Yusufan obsi jalan dubbatiin. Dubbachuma ofiin bula gaafii nuti gaafa nuti deebi'u dandeessin gaafii biraa baratti gaafatan. Obsi Yusufani. Gidduun seenin goba zii. Gaafiin keenya hin deebine bara. Haalaan bareedaadha. An akka beekutti izaajaa waan jedhamu bu'ee jedhaa beekaa ture. Eessarraa fidde ragaa isaa. Waan bira. Eessarraa fidde nuti agarsiisme bani. Muslima keessatti ture. Akkas jedhaa nutti himaa guddanne. La waan sitti mana son taane ragaa nu baasime maal waan sitti mana mantee mootii waan beekatte bareedaadha akkas haalaan bareedaadha ani daa'imummaa bareedaadha waan sitti mana dhageesse moo waan sitti mana daa'imummaa keessan barannee dhageeffataan atti himamaa guddadhee akkas jedhama jedhee guddadhee ergan guddadhee quraana afaan oromootti hiikame dubbisuu eegalee akka quraanni jecha rabbiin ta'e nu badde. Afaan Oromoo afaan Oromootiin qaraate moo afaan Quraanni ittiin bu'e afaan Arabaatiin qaraate Quraana. Garaagarummaan afaan Oromootii fi garaagarummaan si gaafanne waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Afaan Oromootiin qaraate moo afaan Quraanni ittiin bu'e afaan orjinaalaa afaan Arabaatiin qaraate. Garaagarummaan afaan Oromootiif afaan Arabaa jidduu lamaan kan jiru. Gaafiin gaafatiin goba ziikan koo afaan Oromoo beektan miti. As gaafataa jira ana Arabaa miti. Afaan Oromoo dubbistee mi? Yaa aan odeeffannoo argachuu barbaada waan taateef kanaafuu quraan qareen jedhiin kan maal kiristaanuu dubbisaa jira afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin kiristaanuu dubbisaa jira abbaa barbaade dubbisa. Wanti barbaachisaan sistama afaan
dhaggeeffadhu. Afaan barachuu osoo hin ta'in gooliin Musliiman turre kenna. jechaadha. Musliiman turre jechuudha. Maaliif jennaan namni Akka musliimaa barbaadetti fudhadhu. We don't care. Akka barbaadetti fudhadhu. Dhugaa sitti himee jira. Muslima Nutti himamaa dhiisitii guddannee. bakka muslimni dhaabbate takka dhaabbattee hin Nutti himamaa Maaliif jennaan guddannee. Nutti himamaa guddannee gaafa himaa jalaa baanee namni dubbisuu muslimaa eegallu jalqaba akka aliifiin inni qaraa soba ta'e guddata hubanne. malee qubee afaan Oromoo dubbisaan guddatu. Aliifiin qaraa guddata. Namni muslimaa akkamiyyuu jalqaba yeroo quraana qara'u aliifiin qaraa qubee afaan Arabaa qaraayyii sirreeffataa guddata malee afaan Oromoo dubbisaa quraana Ma ani araba. Ma ani araba. Ma ani araba. Qubee afaan arabaatiin maaltu na naqe? Ishi muslima turteeti. Irra deebiin Maaliif qubee afaan arabaatiin maaltu na naqe? Maaliif of dararaan araba? maal macaafni afaan Oromootiin si Rabbiin na uume ka'ee afaan ani hin beekneen qajeelfama jireenyaa naaf buusaa yookiin rabbummaa isaa natti akka isaan Israa'elii riyaati gaa Israa'elii afaan Oromootiin barroofne yoo macaafni. Lakki fakkeenya afaan gammaatitti illee qubeen Israa'el Itoophiyaa keessa galee yookiin afaan Israa'eliitiin uummataaf barsiifamaa jiru hin jiru. Rabbiin dhala namaa kana uume afaan inni hin beekneen qajeelfama jireenyaa ni kennaaf jettee yaaddaa obboleessoo. Wangeelli afaan kamiin barraa'e kanuma naa deebisi. Wangeelli afaan kamiin barraa'e? Afaan Ibruutiin barraa'e. Afaan Oromootiin barraa'e. Afaan Oromootiin barraa'e. Afaan Ibruutiin barraa'e. Afaan kootiin naaf dhufe. Okay, maatta amantaree ati. Maatta amantaree. Afaan Ibruutiin barraa'e. Qajeelfamni achi keessa jiru qajeelfama. Ani afaanitti namanu. Ani afaanitti namanu. Kaani dalageeffatu. Ani afaanitti namanu. Afaan waliin baasu afaan gadi baasu. Just muti kaban. Kaalido. Oh. Mee warri wangeela dubbifnee ni beekna jedhanii balaa buusanii falmii waliin gaggeessan kuni bari warra amma fakkeenyaaf jala taa'anii baratan kana dabalatee wallahi nam takka waliin falmii takka gadi hin gaggeessina isin. Aboomaas dabalatee garee intini kana dabalatee irra guddeessi keessatti nam takka waliin dirqama asitti dhufeeti ofiin bulaa wajjin waa'ee quraana hadiisa irraa ni beeka jedhee miti aliif jechuun maal jechuun baa jechuun maal jechuun taa jechuun maal jechuun saa jechuun maal jechuun ilaa sadiitti akkanatti deemee ofiin bulaa irratti leenjii buratee ka'eeti achi booda isin bira haa dhufu. Wallahi isa dhugaa isin jira bari keessattuu ka adaba hin qabne ka baalagee taate wallahi isa dhugaa isinitti hima. Ani dadhabbina jala taa'ee argee jala. Ji'a sadii keessa ture. Sigale. Ofiin bulaa wajjin kaatti fufanii. Eenyusuwaan ofii Miti qabadhu kottu. Wajjineetti. Situ kaa. Si gaggabsuuf deema. Maal ta'a? Dhugaa jirtu dubbachuutti jira bari. Ila namni akka gaafii yoo takka gaafatan kallattiin isinii deebisuu hin dandeenye asnatti ergaa gara ofiin bulaatti. Wallahi isa dhugaa isinitti hima. Maaliif aliif maal akka taate? Taamala sirriitti gaafadhe ganaa kun wama takka hin beekani bari akka waan beekan jarri naggeeffatan quraana dhagge akka shayxaana ni argita miti shayxaanni hin jaallatu azaanii hin jaallatu quraana hin jaallatu ni baqatu irrumaa fagaatu badu qofa kanaaf jarri kun akka shayxaanaati bari wallahi ani yeroo takka badi profaayilii koo jedhu buufatanii ilaaltanii intini ni jira faarfannaa maaliin ni jira. Isini gade hin baqatan ijoollee musliima dhufanii keessaa natti himan. Jarri kun gaafa quraana argan gaafa maal argan caccabanii asii bowwaan. Maaliif baqatan ofiin bula? Maaliif baqatan? Miuti qabadhu. Ati maa deebisuu dadhabde? Maa deebisuu dadhabde? Maa deebi gaafii meeqa si gaafate abumaas gara biraa deemte. Kun ijoolleen nama meeqa nuti eessabuutti jira. Maal taate? Maal taatan? Ani kana bari dadhabbina keessa isa arge kana zim jedheeti si dhiiseetu bari dhugaa jirtu kana akka ajaa'ibatti jira. Ofiin bulaa dhamee kadhudde ajandaa kan kee dhumatuma. Hai qas jedhi kam? Kottu qas jedha kun qas jechuun kana caalu hin jiru. Wallahi namni naa waliin turuu danda'u jireenya koo keessatti mayaa qofa. Usataa. Dhaggeeffadha ijoollee waliin turre dhugaa dubban haqa dubbanna jechuun mee gaafii yoo gaafattan teessanii dhaggeeffatanii ragaa waliin fidaa fedhu quraana irraa haa ta'u fedhu wangeela irraa haa ta'u fedhu nama barsiisaa isin jala dhaabbattaniiti yoo barsiisa sana maqaa isaa dhahame akka lubbuudha asirraa caccabdanii akka sheexaanaatti baqatanii bidan maal taatan wama takka waa'ee quraanaaf hadiisa irra hin beekanu yoo jedhu ani ragaa waliin.
Quraanni jecha rasuulaati jecha rabbiiti. Rabbi harka lama qaba akkasumallee. Uyi duutan kaaboo nutti himtanii nu barsiiftanii isin barsiisan kaa. Uyi akkam abbaa kootii isin yaa ta'u. Soba yoo jedhu ragaa waliin bari'an. Inte Quraani hin beekanu hadiisa hin beekanu warri waan akkanaa kana barsiisan yoo jedhu ragaa waliin. Wallahi bakka fedhe jiraadhe la. Waan fedhetti amani waan fedhe ta'e si gade ni sobdi jala warra sobaa jala kana jala hin fiigina isi waan sobdan waan soba keessa waan dadhabee fedhe sammuun ofiin bula gadi sin harcaase rabbi sin harcaasu jiruu keessa yoon jedhee fi habaarsa wallahi nama dhuunfa nama tini takka na baaruyyu itti fufa sini gade kanaafi rabbi akkana Mali akkana gaafi gurbaan kaalidoon kun isin gaafate deebinu dadda Abu Muaz deebisuu dhisi. Abu Muaz bari shaayii dhugaa enjoy godhaa karaa deemaa tuyyuu nama meeqa shaadaa qabachiisaa wal. Maasha Allah dubbin dandeettii qaba gurbaan. Dandeettii qaba. Nama akkana kan akka Oromootti jabeeffachuu qabdaniyyuu isin hundinuu. Feeta wangeela keessa jiraatte, feetuun kiristaana keessa jiraattanii, feetuun musliima keessa jiraattanii, feetuun waaqeffataa keessa jiraattanii nama akkana kana jabeeffadha. Jabeeffadha. Nama qabachuu hin dandeessu gaafanni waa ta'e qofa bookuudhaaf intiniidhaaf maraata. Walla isa dhugaa isinitti babar. Isa dhugaati bar. Kunoo Khaalidoo kana waliin. Wallahi har'a foloo godhe gaafii inni isin gaafate takka namni sirriidhaan gaafii inni isin gaafate naamusa gaafii eeydanii deebiftanii hin jirtan. Jastii dabalatee intalwaatillee warra sirra gada caatan. Namta ka kanatti amaluu danda'a baal. Kunoo ni argitan di kana. Kanatti amanee inni rakkoon qabu namni itti amantaa isaa sun immoo yeroo takka ni ta'aa fi yeroo takka hin ta'uufi kun beekama. Ka muslimaallee ka kiristaanaallee ka protestaan ka hundaatu akkasuma ka buudishiillee warra sa'aaf sangaatti amanu dabalate dhugaa dubbachuudhaaf. Waa takkatti amannan kan inni sii ta'u jira kan inni badu jira. Garuu dhugaa ka jedhan sana asuma jirti. Kanaaf xiqqoo tasgabbaa haati dubbadhaa yoo gaafiif deebii walii gochuu barbaadanii kottaa isiniin jedha. Waa biraa keessa hin galina. Waa biraa keessa hin galina. Ulfaadha Khaalidoo nama waliin haasa'uu barbaadde yoo jiraate. Ayyee anillee yaada qabu wayii ta'ee dubbadheetan iyyee gara biraatti dabarfanna. Tokkoffaa irratti namni silaa kan ofii baratee ka'ee kan nama haasawa jechaadha. Jarri kan ofii hin baranne kan koon beeku jedha. Kiristaanummaa irraa beektaa naa hin beeku jedha. Erga kan kee hin baranne obboleessoo maaliif yeroo kan kee guddaate? Asitti maaliif yeroo kan kee guddaa? Kan kee baradhuuti waa'ee Yesuus, waa'ee kiristaanummaa, waa'ee Sillaasee waaqa sadii fa'i jechaadha. Waa'ee waaqa sadii, waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee Hafuura qulqulluu kana sirriitti jabeessii baradhuu ka'iitii sana booddee erga barattee kaate kan namaa baratan. Jalqaba maali jennaan mana ofii qulqulleessanii ka'aniyyee namni alatti gabba'ee qulqulleessa. Manni barkee alaa waliin qulqulleeffamu bar keessaa gadi qulqulleeffatteeyyii erga keessa xumurtee booddee alatti gabbaata jechaadha. Atillee waa barachuudhaaf jalqaba kan kee barattee xumurtee kaateeyyii sana booddee amantaa dabalataa kan nama biraa immoo barbaaddee baratta jechaadha. Osoo kan kee hin beekin kiristaanummaan maal akka ta'e osoo hin beekin waan itti amanu hin beektu jechuudha bakkaati. Fakkeenyaaf Iyyasuus Kiristoos Oromoof hin ergamne, Amaaraaf hin ergamne, Tigireef hin ergamne, saba Israa'el qofaaf ergame ati maatti amante reeshete. Sillaallatu bar inni nu maal jedhee ani Israa'el qofaaf ergame jedha. Ati Israa'eliin taate moo akkamitti sabummaa kan kee jijjiirte moo akkamitti Yesuusitti amante dhagaa fi haalaan bareedaadha galatumi. Gorsa kee kana gorsitini. Gorsa kee kana gorsite nan fudhadhaa okee baradhee deebi'ee guyyaa falmiidhaa si wajjin godhadhee falma. Waa tokko waadaa uummata kana fuulduratti siif gala. Yoo Qur'aanni jarabbii ta'u aayaa tokkitti naaf iddeemma shahaadaa qabadha. Amma shahaadaa si fuulduratti qabadha. Uummata nama 400 sirri jira. Amma kiristaanummaa keessaa bahee shahaadaa qabadha. Qur'aanni jecha rabbii ta'uu yoo naaf idde. Uummata dhageeffadhaa. Ofiin bulaa jidduun gadin. Go ahead. Quraanni jecha rabbii ta'uu yoo naaf idde amman si fuulduratti shahaadaa qabadhaa jedhe. Naa qabadhaa uummanni ajjatan kun. Guutuu keessa. Riikardii kanallee waraaba. Riikardii kanallee waraaba. Quraanni jecha rabbii ta'uu yoo naaf